Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoota koo irra jirtu namoonni baay'een tireejir booksiin nutti mul'atu akkasumas giiftii kennuu hin dandeenyu tiiktookiin keenya maal ta'eera jettanii gaaffii garaagaraa yeroo gaafattan isinan dhagaha. Kanaaf biyya kamiyyuu jiraadhaa akkaataa kamiin akka tireejir booksiin itti mul'atu isinitti argisiisa. Kanaafuu jalqabaan isin gootani tiiktookii keessan isa pileestoorii irraa buuftan jalqaba raatii aanestar gochuu qabdu. Garuu asirratti of eeggannoo cimaa isin barbaada. Maaliif yoo jettan paaswoordii keessanii fi imeelii keessan yookaan bilbila ittiin bantan yoo yaadattan ta'e deebistanii itti seenuu dandeessa waan ta'eef dura kana yaadachuu keessanii fi yaadachuu dhabuu keessan adda baafadha. Erga kana gootanii mee walumaan balleessinee haa ilaallu. Amma kunoo gadi pirees godheen irra deebi'ee aaninstooliin godha. Okay. Walumaan haa ilaallu hanga inni dhumutti. Amma badee jira. Kanaafuu gara teelegiraamii took faamilii deemnu. Kunoo as jira isan seenaa. Ergan kana seenee kunoo took faamiliin giruupiitti jooyin godhee waan jiruuf kunoo kana bantu yookaan immoo tiiktookii koo jalaatii ni argattu. Isas booda isinitti argisuu danda'a. Amma aappichi kunoo bakka kana jira kunoo aappichi jechuudha. Kunoo isa kana aappichi isa kana install goona. Saayiziinsaa meegaabaaytii 108 kuni hanga inni daawunloodii ta'ee xumuramutti obsumaan eegaa xumuru. Amma egaa akkuma asirraa arginu aappichi kunoo daawunloodii ta'ee xumuramee jira. Kana booda ooppiin jenna kunoo akkasitti kilik goona. Kun immoo seekuriitiif jecha maaliif appilikeeshiniin kun pileestoorii keessaa waan hin buuneef seetingii teelegiraamii keessa gallee eemsisuu qabna. Kanaaf seeting kan jettu kana gadi kilik gootu jechuudha. Achi booda kunoo gootu akkasitti bantu. Sana booda baak jettu deebitanii baak erga jettanii sana booda ammas deebitanii kana gadi kilik gootu. Kilik yeroo gootan kunoo staging app jedhee eegala. Sana booda kunoo install gadi cuqaafna. Installing jedhee jira. Dhaganni xumuramutti obsumaan eeggannaa jechuudha. Waaw! Kunoo amma install ta'ee xumurameera. Ooppiin jenna. Agrii jenneeti bakka kana kiloos jenna. Kana immoo kunoo bakka kanatti escape jenna. Escape jennaa kunoo escapein bakka kana jirti. Yeroo tokko garuu as dhufuu dandeessi waan ta'eef bakka lamaan keessaa filadhaatii iskippeedha. Start watching noo jettu erga jettanii noo jettu kana booda bakka kana dhuftanii piroofaayilii keessan kilik gootu. Zeen sign up jettaniiti loogiin jettu erga loo kana dhuftanii imeelii keessaniin yookaan lakkoofsa bilbilaan loogiin gootu bakka kana gara biyya jirtaniitti jijjiirtu. Anama fakkeenyaaf biyya keessan jira akkatti Itoophiyaa jedheen isinis gara biyya jirtaniitti jijjiirtanii Itoophiyaatti koodii lakkoofsa bilbilaa keessan galchitanii guuttu. Ani garuu imeelii yookaan yuuzarneemiin seenaa. Kanaafuu bakka kanatti asitti yuuzarneemiin koo Tolasaa 51 paaswoordiin immoo icciitiidha walitti deebiname. Kunoo paaswoordiis galfanneerra loogiin jenna. Asitti immoo imeejii wal fakkaatu lama galcheedha. Kunoo bakka kanatti zeseem jedha. Zeseem objektis jedha. Kanaaf as keessaa akka wal fakkaatu eenyuuf eenyu asitanii lamaa fi lamatu wal fakkaata waan ta'eef akkas barbaadanii filattu konfirmittu. Zeen verification compleetedha. Egaa akkuma hoom irra dhufneeni lookeshinii keenya jijjiiruu qabna gara biyyoota Arabaa fi gara biyyoota Awustiraaliyaa fa'itti. Keessumaa biyya Awustiraaliyaatu kooyinii exchange gocha waan ta'eef Awustiraaliyaatti jirtu kana gochuuf kunoo bakka kana gadi kilik gootu. Sana booda akkas kilik gaafa gootanii kunoo bakka kanatti bakki waan sarara sadii kana zeen seetingis inde piraayiveesii ka jettu kunoo akkasitti dhufti. Sana keessa deemtu. Erga as deemtanii change region kan jettu barbaaddu kunoo bakka kana change region kilik gootu. Sanatti aansitanii bakka kana dhuftanii moodi seeting kan jedhu jira. Moodi seeting kana kilik gootu. Sana booda kunoo change contents region jedha ishee kilik gootu. Aansitanii Awustiraaliyaa irra godhaa. Maaliif jennaan yeroo kooyinii exchange gootan doolaara keessan gara kooyinii yeroo exchange gootan rakkasa waan ta'eef gara achitti jijjiira. Awustiraaliyaa barbaannas keessaa Awustiraaliyaa kun Awustiraaliyaan bakka kana jira. Kana kilik gootu already jijjiiramee jira. Go back kilos amma kana booda duubatti deebitu.
jijjiirame lokeeshiniin tireejar booksiin kana booda isinitti argama. Sana booda tireejar booksii arguudhaaf kunoo hoomii kilik gootu. Hoomii kilik gaafa gootan warreen tireejarii booksii kaa'anii jiran kunoo bakka kana jiru. As kana dhuftanii gadi barbaaddu. Kunoo amma egaa namni tireejar booksii kaa'ee jiru bakka kana jira. Kanaafuu bakka kana kilik gootu. Yeroo kilik gootan tireejar booksii 100tu nama 50 taa'ee jira. Taayimiin kenname immoo taayimiin kenname daqiiqaa 5 ture. Kunoo hir'atee daqiiqaa 2 fi sekeendii 34tti galee jira. Kan tireejar booksii arganne immoo namootaaf kennuuf kunoo bakka kana dhufna. Bakka kana dhufneeti as keessaa amma humni keenya danda'u barbaannee akkas gadi qabne kana seendi jennaa jechuudha. Bakka kana yoo kennuuf barbaanne. Koonii sassaabbanne yookiin immoo baalaansii keenya ilaaluuf gara duubaatti deebina. Keessa dhufnee bakka kana dhufnaa. Erga kana dhufnee seetiin kenne piraayivesii keessa dhufna ammas. Sana booda baalaansii keessa dhufna. Baalaansii keessa gaafa dhufnu kunoo bakka kanaa amma tireejar booksii kan nama jalaa argadhe kunoo 2 qaba. Ishee kana riichaarjii gochuun danda'a yoon biyya bakka jiraadhe garuu yoon gastii galee yookaan immoo mana kubanadhe namni kennaa kenne bakka kanatti doolaariin barreeffama. Sana yoo doolaarii keessaa qabdu ta'e kana kilik gootanii exchange riichaarjii jettu kana gadi kilik gootu. Sana booda amma qabdanitti konvertiisinii godha jechuudha. Duubatti deebinee amma mi'aa yaallannu ishee amma carraa ammaa keenya yaallannu. Eessa jira? Kunoo asis jira waan ta'eef akkas goonee ilaallu. Dhumaa jira sekendiin. Amma sekendiin dhumaa jira. Ooppiin jenna. Ooppiin. Kun 100tu nama 90 taa'e bakka kanatti immoo. Nama 200tu jala jira. Kunoon amma bakka kanatti nama 206tu jira. Tireejar booksiin 100 ture nama 50 ture. Nama 50tu fudhatee jechuudha. Kanaaf viyuu warra argatan ilaaluuf viyuun jedhan dhabeeni. Kunoo namoonni argatan warreen kana asitti maqaan isaanii akkasitti gadi tarreeffamee jira jechuudha. Kunoo kanuma fayyaa ta'aa horaa bulaa.